Manni Oromoo dhiibamee gara baddaa baaleetti socho'uudhaaf itti dirqame ture. Yeroo maddi tokkummaa fi qaroo ija Oromoo gadaa jaamsuun sirni gita bittaa ummata Oromoo dukkana itti buusuudhaaf yaalii itti eegale ture. Oromoon asirraa Tuulamarraa Shawaarraa buqqa'eessa dhaqe Arsii Baalee dhaqe. Warra asirraa buqqaasan jalqaba warra asirraa buqqaasan achi erga maaliif Oromoo gidduutti garaagarummaan akka dhufu barbaadaniiti. Haa ta'u malee Oromoon innaa gara kana deeme waan tokko kan inni of keessaa qabatee deeme maaliin saba keenyatti baqannaa hidheeti gara kana kan naqe jedhe gara Arsii Baalee kan naquu danda'e. Magaalaa Finfinneetti godaanuu danda'a ture. Kaabarraa fageenyarraa namni eessatti godaana? Finfinneetti godaana. As keessa garuu afaan Oromoon jiru, aadaan Oromoon jiru, eenyummaan Oromoon jiru. Salaaleen innaa biyyarraa buqqa'eessa dhaqe Arsii Baalee dhaqe. Maaliif Arsii Baalee dhaqe? Oromootti baqata. Saba isaatti baqate jedha. Waan abbootii gadaa kanarree abbaa gadaatirree biyyaa baasanii kaan abbaa mudaa hin ajjeesanii biyyaa baasan gizee nafxanyaa asii jaangalaan keessa abbaa gadaatirree keessaa baasan hin aleelan hin hafe addaan hafe. Saba Oromoo tokko kan godhu kan walitti fidu akka gaaddisaatti kan walitti qabu keessaa tokko aadaa isaati. Moototi yommuu ka'an duula saba Oromoo irratti gaggeessan keessaatii inni guddaaniif inni olaanaan tokko aadaa isaa fi afaan Oromoo kana balleessuudha. Maaliif saba Oromoo tokko kan godhu kan walitti fidu akka gaaddisaatti kan walitti qabu keessaa tokko aadaa isaati. Seenaa dhufaatii isaa keessatti uummanni Oromoo faayidaa mirgaa fi dimookiraasii saba gadaa isaa keessatti addunyaa dursee hubate waan ta'eef mirga namaa miti kan uumama maraa eeguudhaan beekama. Mirga isaa kabachiisuufis wareegamuurraa of duuban deebi'u. Kanaaf galmee seenaa isaatu ragaa ba'a. Utubaa jiruuf jireenya isaa gadaan akkam bulleef gita bittootaatiin qoqqobbiitirra ka'ame. Kanarraa ka'uudhaan korri guddaan saba Oromoo kan jalqaba jaarraa 16ffaa bara 1518 hanga 1519 Baalee madda walaabuutti adeemsifame. Bara abbaa gadaa madda walaabuu jiloo ta'uu isaati. Bakka buutonni saba Oromoo guutuu Oromiyaarraa walitti dhufan yeroo isa jalqabaatiif madda walaabuutti. Tokkummaa isaanii diinaan jalaa diigame deeffachuu fi aggaammii aadaa, duudhaa fi sirna bulchiinsa gadaa isaanii irratti aggaamame qolachuudhaaf gadaa isaanii laafee haaromsuu fi gaaddisa odaa madda walaabuutti wal argan. Seerri bakki itti tumame madda walaabuuti. Yeroo seerri sun tumamu namoonni kun waa lafa kaa'u warri seera tume sun waa lafa kaayatan. Maal lafa kaayatanii odaan hangafa ta'u odaa miiloo jedhanii waan tokko qaban jar milikkita alaamaa. Odaa miiloon jalatti dhaabateetu hangafa odaatii odaalee shanan jenne san keessa odaa miiloon jalatti dhaabateetu hangafa jedhanii achi warri wajja seeratu namoota ga'ama miiloo tana fuutanii seeratuman irraa ba'anii bakka seeratti labsii godhaniitti lallaban soqanii deema odaarra nuu deemaa jedhanii nama. Kajarri barbaaddu argatan asitti ijallee wajja dhufan duuba miiloolleen dhaabattee fi kaayoo birallee itti argatan. Madda walaabuu buuna biyya goofaa burqaa seenaa qabeenya uumaan badhaatuu kana Baalee yoonaa Baalee buunaa Baalee yoonaa Baalee buunaa. Baalee maddi walaabuu seenaa uummata Oromoo keessatti hiikaa guddaa qaba. Dhuka seenaa saba Oromooti. Bakka haaromsa gadaa Oromoo kan jalqabaati. Bakka tumaa seera walaabuu jiloo. Bakka Oromoon seerota sirna gadaa jajjaboo itti yayyabate. Seera uumaa yookaan human rights, seera diinagdee, seera hawaasummaa, seera yakkaa fi seera uumaa fi uumamaa bakka itti tumateedha. Uumaan walaabuu baateen kan mammaakamuu fi seerri Oromoo madda walaabuutii madduusaa ibsuudhaafi maddi walaabuu burqaa eeraa fi seera Oromooti bakka haaromsa gadaa Oromoo.
yeroo madda walaabuu kan jedhamu sanatti gadaa haareffatee yaada isaa qulqulleeffatee yeroo sana gadaa jaratti gadaan sun cimeeti gadaa sana haaresseeti of gurmeessee lafannitti socho'edha. Sochii isaa sana dura namni dhaabachuu hin dandeenye. Uumeen walaabuu baatee jedha Oromoon. Jecha kana hiikuu dadhabe qeessichi tokko. Jecha kana hiikuu dadhabeeti uumee jechuun haadha jedhe haadha se'e. Seerri Oromoon uumeen teenya walaabuu baate jechuun seerri teenya walaabuu bakka ganamaatii dudhaan ganamaa seerri achii bahe jechuudha. Isaaf hin galle haati Oromoo walaabuu baate jedheetu barreessa. Haati isaanii walaabuu baate kan Oromoo walaabuu jechuun immoo maal jedhee inni bishaanii jedhe. Bishaanii jedhe. Bishaan san keessaa utaaltee baate haati isaanii. Luk argite afaan keenya waan hin beekneef jecha san hiikuu dadhabee uume jechuun seera ganamaa jechuudha. Walaabuu jechuun bakka ilmi namaa horoo itti uumamee jechuudha. Malee bishaan jechuu miti. Madda walaabuu heddoon itti tokkummaan Oromoo itti mul'ate. Caffeen sun caffee tokkummaa Oromoo agarsiise jechaadha. Achi taa'ee murteeffatee Oromoon kan ba'ee milkaa'ee jaarraa 16ffaatti kanan siin jedhu lafa isaa duraanii kan hin deeffachuu danda'e biyya kana bu'uuraan kan ijaarellee madda walaabuutti erga dhaqee achitti mari'atee gadaasaa aareffatee of ijaaree cimee tokkummaa isaa cimsatee jedhee itti booda jechaadha. Lola kiristaanaa fi islaama gidduu jiru kanallee gidduu galee kan dhaamse. Hin dhaamse eegasii eega jaarraa 16ffaati islaamaaf kiristaanni wal lole kan jedhu seenaa gubbaa hin jiru nagarre. Eegasiiti akka maal jettu isin haphee akka haphee isa kaaba jirus isa kibba jirus walitti akka simminto akkasitti kan qabee Itoophiyaa amma jirtuuf bu'uura kan uume seenaa keessatti saba Oromoo kan caale hin jiru. Uummanni Oromoo Baalee uummata gadaan buluun gadoomee gootummaadhaan beekamuudha. Qorichi diinaa darbaatumaata agooda fardaa fi bokii fi bonjaa ta'uu waan beekuuf uummata of duuba hin deebineedha. Dhiibbaa fi hacuuccaa gita bittootaa ganamumaan uummata Oromoo irratti raawwatamuu eegale. Bara mooticha Haile Sillaasee hanga mootummaa dargiitiin baatutti hin dhaabbanne qabsoon uummata Oromoos bifa bittinnaa'een haa ta'u bifa gurmaa'een taasifamus kunoo hanga har'aattuu itti fufee jira. Tokkummaa Itoophiyaa ijaaruuf saboota sablammootaaf uummatoota Itoophiyaa afaan mootota gita bittootaaf abbootii irree keessaa baasuun sirna diimookiraasii dagaagsuuf Oromoon wareegama dhiigaa lafee ilmaan isaa miiliyoonotaan lakkaa'amanuu itti kaffaleera. Guutummaa Oromiyaatti as keessatti qabsoon qonnaan bultoota Baalee adda durummaan heerama. Waggaa 7 ka xuyyuuri gubbaanu meenu xuyyuuri 6 ka gubbaanu tumu ka horii kenna fixu ka nama kenna fixu waggaa 6 waggaa 7 achitti carrafne haga nun baqatin haga illee nu fixu haga nu daaku nullee isuma daaku haga isuma finnu nillee numa fixu haga wal fixannu waggaa 7 gubbaa dhaabanne dooloo bongol bakka Soomaleef inni huduuda isaa lamaan jidduutti achiif as lamaan jidduutti bakkitti lafeen teennan jirre bakkitti lafeen isaa hin jirre bakkitti baabur isaa cabaan hin teenne bakkitti baabur isaa xuyyuur isaa cabaan hin teenne hin jirtu armelaa jirtu hakan lolli keenya arme jidduu deeme. Kan kalaqe rabbii kan gabroonfatu nama rabbii isa bilisummaan uumee gabrummaan hin uumne. humna haraamatiin yaabbatee ofirraa buufna jenna. Uummanni Baalee uummata guddaadha. Mirgaaf eenyummaa isaa dabarsee uummata hin laanne warra mirgaaf jecha umrii guutuu bosonatti galee jiraachuudhaan seenaa hojjeteen bara baraan yaadatamu. Gootonni baddaa Baalee kumaa kitila muraasa maqaa dha'uudhaaf kanneen akka Aji Goobanaa Yuuboo, Seemoo Kormee, Koloneel Adam Jiloo, Koloneel Dubroo Jiloo,
Koloneel Kadir Waaqoo Shaaqee, Koloneel Useen Bunee, Ibraahim Qaalluu, Ahmad Koloneel Aliyyii Cirrii Jaarraa, Jeneraal Waaqoo Guutuu, Adamsaa Daraafaa Hiruutu da'ama. Baruu lafa kiyya karbina kenne kanuu kennete irratti hin doo wanni an dabarsee diina gabbaruuf hin jiru lubbuu kiyya kenna malee hin gabbaru jedhee du'ee akkasitti hidhatti fuudhanii hidhatti ajjeesa du'a isaatis akka malee godhanii tiniin lubbuun isaa kanaan dabarti jechuudha. Akkuma san karaa Baalee Agaafraa Odaa yoo fudhanne ka akka Haji Kadir Kabir Usmaan ka akka Haji Adam Abbaa Jamaa kana qofaa miti. Haji Adam Saaddootis tuqamuu qaban. Ani tuqee waan Haji Adam Saaddoo waan an keessaa bahuu miti. Kanaaf karaa gammoojjii irraan karaa Huseen Bunee, Mahmud Bunee, ilma isaanii Adam Huseen Bunee kana hunda tahanii jala sanirraan karaa sawweenaatiin achirraa jalqabee haga asiin Hadaabbaa fi Dodola dhufutti laga kan hunda isaa bilisoomsanii waggaa hedduuf bulchaa akka turan. Yeroo Jeneraal Waaqoo fi Koloneel Aliyyii Cirrii faa socho'an kana ka Koloneel Adam Jiloo, Koloneel Dubroon faa socho'an kana sirni nafxanyaa haala hammaataa gubbaa ga'eeta. Ilma namaa Oromoon akka ilma namaatitti sadarkaa ilaalamne ture. Akka horiititti nafxanyoota addaan qoodanii malkanyaa. Malkanyaan akkuma walirra guddaatiin dhibba. Oromoo nama 100, 200, 300, 50 akkuma humna isaatiin akka horii qoodanii gizee kennaniif. Kan yoo ajjeese hin gaafatamu. Ka wanni namni kaffalu waddi Oromoo gaafas gaafatan. Kaffalanii fixuu dhiisii afaaniin lakkaa'anii fixuun nama dhibu geessan. Yeroo kana keessa. Gooti seenaa qabsoo Oromoo keessatti hin dagatamne Jeneraal Waaqoo Guutuu etuun baratiin barnoota jabanaa etuun argatiin goota qaroomee jireenya isaa dhiisee saba isaaf Waaqoo Guutuu jireenya isaa saba Oromoof kan kenne jireenya isaa guutuu ilma namaa ta'e akka bineensaa bosonatti galee jireenya isaa guutuu saba isaaf kan kenne jireenya isaa guutuu saba isaaf kan kenne qofa toon ta'in lubbuu isaas dabarsee saba isaaf kan kenne. Waaqoo Guutuu bilisummaaf dhaabbate, Waaqoo Guutuu garbummaa jalatti hin bulu jedhe, Waaqoo Guutuu harka duwwaa lole, Waaqoo Guutuu obbolaa Oromoo taate dhiiraa dubartii ilmaan dhalattu hundumaa itti guddifna jedheeti kanaaf du'e ilmee itti guddiftu ka inni jedhe kanarraa fuutu gara fuulduraatti adeemtu kana wal gaafadha. Qawwee namatti dhoofnee Kadir Waaqa jedhanii waaqummaa dhiisee nama dhoofnee kan du'u jedhan ajjeefnee akka du'u uummata keenya agarsiifnee kan hin to'atamu nama jedhanii uummata keenya to'achiifnee bilisummaa addunyaan isii hawwitu san dhandhama isiitiin geenne. Dhukkubbiin teenna bari kan inni nu godhu kan inni mataa gadi nu muru kan akkamaa nu godhu dhukkubbiin teenna dhukkubii xiqqoo miti dhukkubii guddoo lafa tan akka irraan dhaabadde lafti teenna maalirraa qabdan isin gabara isin tumani isin fa'ani akkasiitiin lafa dhufee fudhata Haile Sillaaseen kibbaa dhaabate fudhata wanti ujuuran barataan buusaniif san haka barataa buuse iswan nurraa galle baay'ee nurraan galle ujuuran lee baqannee irraan galle. Qawwee namatti dhoofnee Kadir Waaqa jedhanii waaqummaa dhiisee nama dhoofnee kan du'u jedhan ajjeefnee akka du'u uummata keenya agarsiifnee kan hin to'atamu nama jedhanii uummata keenya to'achiifnee bilisummaa addunyaan isii hawwitu san dhandhama isiitiin geenne. Mootummaa Haile Sillaasee waggaa 7 guutuu hollachiisa. Wareegama qaalii kaffalan. Isaanis sirna nafxanyaa haga inni dhoyfachuu hin dandeenye tokkotti rukutaa turan. Qawwee dhombir jedhamu ka xiitii jaha nyaatu. Gootota gaafas akkasiitii jira gaafas kan nama shambichaan waraana 500 loltu. Yeroo sanatti ajajaa waraanaa fi hayyuu Oromoo Koloneel Adam Jiloo Somaaleetti waggaa 11 eegga hidhamee gara Baaleetti deebi'een booda dubbii seenaa dubbate keessaa nama ijoolleef maatii isaarraa du'e natti himinaa biyyarraa nama du'e garuu natti himaa jedhe. Kana jechuun goota biyyaaf osoo loluu wareegame jechuudha. Haji Adam Saaddoo Daraaraas gaafa gara
waldaa maccaaftuu lamaatti xalayaa iccitii oromootaa qabu fudhatee osoo imaluu qabame waraqaa of harkaa qabu nyaatee garaatti liqimseen booda wanni garaa nu baate garaatti nu deebite amma akka feetee fi bakka feeteen na dhaquu dandeessa jechuudhaan diina garaa gube gabrummaa iddaan buqqifnaa dadhabnu ilmaanitti guddifnaa mammaaksa jeneraal Waaqoo Guutuu oromoota mara xiiqiidhaan guutee honnachiise qabsoo oromootaa fi qeerroo oromoo arra jiruuf illee galaa dhalootaa ta'uu danda'eera. Koloneel Aliyyii Cirrii Jaarraas gaafa dhombir mootii qawweetiin xiyyaara rukutee harcaasu jeneraalota Haile Sillaasee kanneen akka Jaagamaa Keelloo fa'iin yoon atuun siniin loluu rukutamee du'es gootummaadha. Yoon isin ajjeesee lafa Oromoo irraa isin deebises gootummaadha. Lafa Oromoo eegeen dhaloota Oromootiif dabarsa waan ta'eef jechuun dubbiin inni dubbate Oromoota wareegama boonsaaf akka qophaa'aniif abdiif mul'ata egeree itti ore. Abbaan keenya nu waaman ka obboleessa isaanii Adam Abbaa Jamaallee firuma isaaniiti kan Abbaa Haji Kadir nama 4 kan isaanii nama 4 ijoollee kana 8 walitti waamanii teessisanii waadaa nu seensisan. Anaa fi Oromoo waa sadii jedhan. Anaaf Oromoon waa sadii jedhan. Foon kiyya, dhiiga kiyya, lafee kiyya jedhan Oromoon anaaf. Oromoof gadi baatanii, ummata kanaaf gadi baatanii, wanna ummata kanaa nyaachuun qabdanii. Yoo dandeettan irraa bitattan, yoo mallaqa dhabdan hin kadhattan. Yoo kadhaanis argachuu dhabdan muka nyaattan, biyyee nyaattan nun jedhan. Biyyeenis nyaatama qabsoo keessatti. Biyyeenis akkatti nyaatamu qaba. Biyyummaan irra deemnu kun gaafa namatti jabaatte gaafa cinqama lubbuun wayitti dabru kaatu biyyoo nyaatta. Akkam goote awwaara kan kophee jala bahu kana laal. Ka kophee namaa jala bahu awwaara gammoojjii kana fuutee waan kurree qabu wayitti nayxee bishaan itti nayxee shaftee in dhuyita. Wayita dhuyita deebi'uunis dadhabbiinis irraa gala. Akkanatti nyaatama biyyeenis kan nyaatamu afaan kaa'amee nyaatamus hin jira. Kanaaf biyyoo nyaattan yookiin ammoo biyyee taatan malee ummata kiyya ummata Oromootiif gadi baatan ummata Oromoo nyaachuun qabdanii nun jedhan. Tole abbaa keenya hin fudhannaa jenneen. Lammaffaa jedhan Oromoo abbaa kiyya haadha tiyya addaan na jalaan baaftanii fedhu islaama ta'a, fedhu kiristaana ta'a, fedhu waaqeffataa ta'a. Oromoo ilmaan ayyaa ilmaan abbaa addaan na jalaan baaftanii waadaa seenaa jedhan. Kanas waadaa seenne. Sadaffaa wanna ruuhii qabu mixis irra dhaabbannee hin ajjeefnu jedha namaa miti, horii miti. Waan nama fudhattanii nyaachuu miti. Mixillee irra ijjadhuu waan lubbuu qabu hin balleessinu jedhaati waadaa seenaa jedhan. Tole waadaa seenne jenneen. Waadaan isaan nu kennan waa sadiin kana. Kana wayitan waadaa seennu rasaasa baasanii nutti kennan. Kaan amma isiniin jedhe kana dalagdan taanaan rasaasni kun nun dhabinni jedhaati kakadhaa jedhan. Tolee jennee fedhii qabsoo waan qabnuuf gabroonfata waan isaan godhe waan beeknuuf qe'een keenya waan itti jiru hawwanni keenya waan itti jiru waan beeknuuf Oromoon maalirra akka dhufe seenaallee dubbisoo baannu waqti san keessatti dhiibbaan guddaa waan nurra gaheef tole jennee fudhanne. Maarree jedhan kana naa fudhattanii mee isin 8 kun nam tokko waan ta'u yoo waan isiniin jedhe kana cabsitan malee umriin keessanis dheeraa waan takkan taatanii hin galtan biyya keessanitti illee injifannoolee hin argattanii beenaan wajjin itti fufaa jedhan. Tole jennee karaa seenne jechuudha. Kanarraa haalli qabsoon itti galuu dandeenye kararraa itti galle waan si ajabsiisu namoonni 8 san keessa nam tokko mataan hin dhukkubne hin jiran. Hagaan ga'u kana gahan nam tokko mataan hin dhukkubsan. Namoonni gaafsan jajjabaan namoonni gaafsan mallaqa qaban tokko hin jiran. Nama balala namni jiru. Nu garuu namni 8 isaan irbuu nu seensanii waadaa nu seensan hagarraatitti hin jirra hundi kennayyuu. Koloneel Aliyyii Cirrii dur hizbiin ka Aliyyii Cirrii didiqqoo akka silmii dhokattuu akka jinnii jedhan bakka siin dhuftee waraantuun hin beekan. Kanaafuu seenaa guddaa dabarsan isaan. Illaa dhiigadi fuudhee mandiisuu gannaa godhe balaa namaa haa baadu waan saree nyaatte godhe. Bakka dhaqqabne diina kanaa walitti buunee abbaa du'e abbaa jiraate diina ofirraa deebisuu
kana keessa dhufne akka amma isinii wayaa adii uffattanii tottolfattanii nagaa fattan kanaa miti bar biyyee gangalanneet bar biyyee gangalannee gaarree wallaahi kakadhe rabbitti muka baala mi'eecha baala muka babbal'aa wayyoo qabu marxoo goone hidhaa dagogduu nafa keenyaa hidhannee jalaan itti suuqnee muka akka kanaa tokko hin qabne akkasiin zamana dalagne jiraa bara. Gootonni baddaa baalee haala kanaan gootummaa seenaa keessatti dhaloonni irraa baratu dalaganii akkaataa seenaan hin daganneen siidaa yaadannoo isaanii seenaa ijaarratanii addunyaa kanarraa godaanan. Lubni yookaan dabeessi si'a kuma du'a. Goonni garuu duutisaa tokkuma. Jeneraal Waaqoo Guutuus du'a gootaa du'uudhaan seenaa ol kaa'ee darbe. Wanni guddaan tokkichi namni ilmi Oromoo ta'e rimaan garaa jirtu beekuun irra jiru Waaqoo Guutuu gamna, Waaqoo Guutuu jagna, Waaqoo Guutuu mo'a, Waaqoo Guutuu mooti. Akka saalaan gaafaan dhalate Waaqoo Guutuu qaroomaan dhalate qaroommi isaa ka gosaa qaroome malee ka gosatti qaroome miti. Gosaaf qaroome Oromoodhaaf waggaa 40 ijaajje amma nan gaye nan dadhabe nan rafaa jedhaa dhaqaa himaa jedhe ka beektan ka kana dhageessan deemaati naman dhagahin ilma dhalatutti hima yoo seenaa Waaqoo Guutuu himna jenne waan himneef hin dhumiti dagaagaa dhaloo alii dhiira akka Waaqoo haadhaa yaamanii gabaabaa dhaloo alii wanni nuyi isinitti himnu har'an jiru wanni nuyi isinitti dhaammannu qabsoo inni irratti du'e biyya ormaatti kan inni alatti du'e har'a asitti waliin nu qabe Waaqoo Guutuu jiraasaa dhiibnaan du'aansaa Oromoo waliin qaba. Dhalli dhalatu dhallitti guddifnu ka Oromoo walitti qabu haa ta'u ka Oromoo walitti qabu ka bilisummaadhaaf nu bobbaasu haa ta'u ka kijibaa miti ka ilma dhugaa ka gaafa dhalatee qabee ittiin mormee hanga har'aatti itti dheebotee itti beela'ee ilmi dhalatu ka Waaqoo fakkaatu akka nuu ta'u jechuu malee wanni nuyi har'a jennee waan Waaqoon tahee qaqqabsiif nun jiru dhagaa hin boraafatee isintu beeke isinuu dhageessanii biyyee nyaatee biyyee itti nyaatee bilisummaaf falme dhagaa boraafatee gaara bulee malkaa jirtu hundumaatti iyyuu dhiiga isaa kenneeti lubbuu isaa kennee ilmaan Oromoo kan biraa dhaban Waaqoo Guutuu bilisummaa Oromoo fidee asiin gahee isinitti kenne yaa Oromoo kan du'een kaafattu kan jiru waan gaafattu yaa gowwaa si durri bowwaa ka du'e kaafadhu Waaqoo Guutuu hin duune hin dhalate akka dhalate waa argaa jirta Waaqoo Guutuu utuu lubbuudhaan itti deebifna tahe waaqatti aduun falmanii waan taanu dhabne silaa itti deebifna kun deembii hin qabu. Koloneel Aliyyi Cirriis seenaa keessatti seenaa jabduu Oromoof hojjechuudhaan dhumarratti du'a gootaa kabaja qabuun addunyaa kanarraa geggeeffame. Jagni keenya kanarraa wanni isaan nu qabayyamanneetiniin dabarsuu qabnu tokkochummaa ilmaan Oromootti akka barbaachisaa akka ta'e qabsaa'uun akka barbaachisaa akka ta'e goonni kun bar odoo warra qabu guyyaa tokko warra isaan nagaan bulu odoo maatii qabu guyyaa tokko hojjetee hin beeku guyyaa tokko Oromoodhaaf yoo jedhe malee biyya kanaaf yoo jedhe malee ilma kiyyaaf maatii kiyyaaf haadha warra kiyyaatiif qabeenya kiyyaaf waan jedhu tokko illee biran turre hagarra nafseen isaanii qabritti galee kanatti Oromoo tokko ta'a Oromoo jabaadha
ijoollee wal qabadhaa gosaan adda waliin qoodina naannoo adda waliin qoodina jennee laamsa akkana dabarsa. Duutiin ooltu akkana du'une garuu isaan haa darban malee qabsaa'anii kufaa qabsoon itti fuufaa jedhamu isaan qabsoon kenna isaan caalaa barannee itti fuufuu qabna dargaggeessa kennas dhaamuu qabna garuu isaan carraa guddaa qabee yeroo mootummaan kunii fi uummanni keenya yookiin uummanni Oromoo bakka jiru tokko ta'etti adda deebi'ee lubbuun isaanii darbee adda uummanni Oromoo bakka jiru socho'ee awwaal isaanii irra argamuuni anis utuu danda'e waan akkana hawaadu waan inaa godhee. Namni tokko yoo lammii ofiitiif wayita jiru duniyaa irra lammii ofiitiif dhugaadhaan ittiin jiraachuu ofii miti mindaa ittiin argachuu ofii miti ittiin kabajamuu ofii miti lubbuu ofii dabarsee namni Oromoof lubbuu ofii kennee saba ofiitiif lubbuu ofii kenne kabaja argata. Jireenya isaanii keessatti osoo mana tokko ijaaradha duniyaa takka ijaaradha magaalatti lafa fudhadha akkas ta'a osoo hin jedhin adeemsi isaan qabeenyi isaan deemsisaa turan jireenyi isaan deemsisaa turan waan uummata ofiiti waan lammii ofiiti. Hussein Bunee waan jedhe tokkotu jira. Ani jedhe leenca jeedala tahee guyyaa mara dheessurra guyyaa tokko leenca tahee barooduu naa wayyaa aaduu naa wayyaa jedhe. Akkas jechuun isaa akkamitti waraana ijoollee kana waraana isaa kana wayita barnoota irra dacha'an walitti qaba akkanatti namarsaa jedha akkanatti namarsaa jedha. Namarsaa jedhee keessa deema achi deema as deema achi deema as deema ijoollee jeedalan ta'inaa. Jeedalli halkan illee hima dammayti guyyaa illee hima dammayti jeedalan ta'inaa. Leenca taati guyyaa tokko barooda du'aa dhabama diruu tanarraa abad jeedala taatanii dheessurra leenca taatanii guyyaa tokko barooddanii du'uu isinii wayyaa kana ergaan isaan dabarsaa turan. Kanaaf namni yoo saba ofiitti ufuuf kenne rabbis uumaanis jazaan Oromoof inni godhe sunis lafatti isaan gattu jazama isaan wayita jiran dalagantu jaza haala saniin isaanii godhee haala saniin kabajaadhaan duuti isaanii wayita jiranis bu'aa Oromooti qabeenya Oromooti wayita du'anis bu'aa Oromooti qabeenya Oromooti walitti fidan Shawaa fi Wallaggaan Baaleef Diida'an Baaleef Ilubbaa Booraa Baaleef Jimmaan Baaleef Wallagga ka waliin argin ka waliin beekin kan Baalee wanni inni qabsaa'u dhimma biraati jedhan aadaa qabsoon keessan kanaa jedhee uummanni Wallaggaa uummanni Amboo argee imimmaan ofii boohee qabsaa'aa kenna jedhee akka isaanii booyu kan godhe jarri sun jiruun isaaniitis qabeenya Oromooti duuti isaanis qabeenya Oromooti akkasitti ilaalaan. Nasim yadade elemo singafa Nasim Abdullahi ajagem singafa Dandi bilisuma pesinto angafa Baalee gootummaa qofaanii miti qabeenya uumamaa fi bakka hawwata turizimiin badhaadhaadha. Holqa Soofumar paarkii biyyoolessaa gaarreewwan Baalee dirree Sheek Huseen faa eeruutu danda'ama. Qabeenya turizimii godinachi qabu qabeenya Itoophiyaaf addunyaa gochuuf yuuniskootti akka galmaa'uufis hojjetamaa jira. Baddaa Baalee taa'anii qamadii dhabuun farraa garbuu dhabuun salphina akka tattaafatanii gabrummaatti hafuun farraa mirga dhabuun salphina jedhee wallisaa eebbisaa addunyaa kan geerareefis Baaleen gootummaa qofaan miti oomishaan akka beekamanis mul'isa. Gootonni Baalee kaleessa diina dura dhaabbachuudhaan ollachiisaniiru. Dhaloonni irra jiru immoo dachee gabbataa qabu irratti oomishuudhaan hiyyummaa dura dhaabbatee hiyyummaa injifachuun seenaa hojjechuutu irraa eegama. Nagada
qabsaan ni kufaa qabsoon itti fufa. Oromoon seenaa keessatti goota yeroon barbaadu dhabeen beeku. Arras faajjii walabummaa gootota kaleessaa harkaa kan fuudhan gootonni ilmaan Oromoo tokkummaa Oromoo ijaaruu irra darbanii tokkummaa Itoophiyaaf waardiyyaa dhaabbachuun falmuutti jiru. Adeemsa sirna dhiitanii bituu yeroo sadhumaatiif Oromiyaaf Itoophiyaa keessaa dhabamsiisuun akkaataa duudhaa gadaatiin ummataaf jaalala kennanii ummata irraas jaalala fudhachaa saba fuulduratti tarkaanfachiisaa jiru korommiin ilmaan Oromoo. Namni yoo mataa qabaate malee qaamni keenya kun amma mataan kun asii ol xiqqaadha. Kun qaamni kiyya kun yoo mataan irra hin jiraatin eenyummaan kiyya hin beekamu jiraachuus hin danda'u. Mataa dhabu. Mataa dhabutu mataa jechuun kiyya hoogganaa gubbaa kan lubbuu fi akkuma qawwee tokkosee lubbuu fi kennisan gubbarra gabroonfataa bira dhaabbatee lubbuu fi kennee kan ummata kana walitti fidutu dhabutu qabsoo keenya waggaa 100 dheeresse. Garuu har'a mataa santu argame. Mataa Oromoo santu argame. Ilmaan Oromoo miliyoona keessa namni tokko bahuu jechuun mataa jechuun mataa keenya jechuun mataa santu har'a walitti nu qabee Oromoo abbaa biyyaa, Oromoo abbaa haqaa, abbaa namaa, nama biyya bulchu, nama Itoophiyaa bulchu. Wanni nu godhe maan hoogganaan gubbaa mataan gubbaan jiraannaani. Galata Rabbiiti waan kana sadarkaa kana gahee arguu kiyyaaf wannummaan barbaadu hin jiru bakka. Wannummaan barbaadu tokko hin jiru ammaachi duniyaa tanarraa bakka. Annama tahuu kiyya bakka ufarki. Kaleessa Oromoon nama mulchitu, kaleessa Oromoon nama kaleessa Oromoon fottoysitu, kaleessa Oromoon dhiphattu. Sammaraan qabnu Oromoon Oromoodha, ummata bal'aadha, ummata beeka, ummata namaa miti mukallee gumaa kafalu. Ummata alagaa hunda fuudhee nama ambaa mara fuudhee fedha ofii taasifatee aadaa itti kennu. Mirga ofii itti kennu dabarseetiin Oromoo kanaan mataa dhabuu kennaaf, mataa walitti nu qabu dhabuu kennaaf sadarkaa sanirra geennee waggaa 100 dhiibamaa turre. Alhamdulillah galata Rabbiiti amma homa ammaachi waan ammaachi barbaadu hin jiru akka mataa kiyyaati. Qeerroon Oromoo kaleessa mirga isaa waan gaafate qofaaf diinummaan farrajamu har'a kunis seenaa ta'eera. Mootorri qabsoo Oromoo pirezidaanti Lammaa Magarsaa qeerroodhaaf beekamtii kennanii jiru. Sirna gadaa keessatti qeerroon caasaa tokko ta'uusaa ifatti kaasuun sadarkaa biyyaatti kun qabatamatti fudhatama argatee jira. Jaarsaaf jaartitu ija dhabe jedhan. Jaarsaaf jaartiin tuni manguddoo jedhan. Dheeraadha beeyte mataa mataasitu. Ija dhabdee qabaattu jedhan. Hayyuu jedhan namichi. Mootii jedhan. Isiinis akkuma san mootii jedhan. Osoo booyan. Ilma dhabnee ilma hin qabnuu maal taana duniyaan teenna lafaafte biyyi teenna lafaafte lafti teenna lafaafte ilma dhabnee maal taana osoo jedhan ijji isaanii badde. Eegas deemanii hin gabaabsa beeyte deemanii qeerroo bira dhaqan. Qeerroo isin nama maaseta hin qabne nama cubbuu hin qabne nama waan takka dalaydanii hin beeyne nama nafaan dhufa jiru. Nama nafaan cufa jiru du'aayin keessan hin awwaatama ilma dhabne ilma malee qabritti galaa jira du'aayin ogodhaa jedhaniin qeerroodhaan. Qeerroon du'aayii godhee wayita qeerroon du'aayii godhu mucaan hin dhalate. Mucaan dhalate kun wayita dhalatu ilma lama qaba ija lama qaba takka qabanii miree waan yoon dhufteet ohoo ilmi kun siin dhalannee ati ija takka qabdaa inni ija lama qaba akkamitti jedhaniin. Hin aare amma jaarsichi ilma argachuuf gammade kan keetii miti wayita waan yoon jettuun aare maal godhee amma hayyuu bira dhaqe. Akkana naan jedhan waan yoon taa'uu na dhoorgite akkana. Bara waan yoo warra akka isiin jedhu suni warra qabeenya kee saamaa jiru. Warra osoo atiin du'in mana kan kee fudhachuu hedduu warra si ajjeesaa jiru. Warra asiin dura zarii kan kee fixaa ture warra qabeenya kan kee fixaa ture warra amma achillee waan ati qabdu kana muluu ati du'uu kaatee qarree gubbaa geette
osoo ati hin du'in si awwaalee qabeenya keetii biyya keellee dhaaluu barbaadutu akka isiin jedha malee mucaan kan keetii gudeeda keetirraa bahee ati ija takka qabda niitiin tante ija takka qabdi ijji lamaa walitti ija mucaa taatee dhalatte mucaan keessani rabbi isin haa guddisu jedhee hayyuun biraa deeme ijji gaafsan badde ijji lamaan badde jaarsaaf jaartiin osoo booyan ijji isaanii badde haadha Oromootii fi abbaa Oromooti. Ija badde Oromoo osoo boottu waggaa 3 keessatti meeqa booyaa turte Oromoon. Yuunivarsiitiin Oromiyaa keessa jirus madda qarummaa madda barnootaa ta'uu osoo qabu madda maal ta'e booyaa turte Oromoon booyaa ture Oromtichi waggaa 25 booyaa turte Oromtittiin. Ijji isaanii badde Oromoo haadhaaf abbaallee ijji badde eega ijji badde du'aayin maraatu fuudhu didde du'aayin qeerroon du'aayii goote lamman dhalate kana kan deemuuf kanaaf akkuma san dhalate amma ilma keenya dhalate qabsoon dhalate jaalalaanii miti diinni gaafa inni dhufe gara hojiititti gaafa obbo Lamman gooftaa lamaan qabnu gooftaa lamaan sagannu gooftaan keenya kan sagannuuf ummata Oromooti warri teessoo Oromoo irra teettanii gooftaa lama qabdan teessoon isinin finqilaa gadhiisaa gaafa inni jedhe hayi akkasii miti jedhan asaasaa turan ergamaniiti ergamanii akkuma maal waan akkasiisan odeessaa turan wayittiin waanyoon kaatee mucaan kun keetii meetuun jecha sani jecha wayita san gaafa obbo Lammaan garanatti dhufu jedhame san jechuudha kan ammoo eegasi obbo Lammaan dhufee hayyuun lakki abbaa waanyoo nama biyya kan kee fudhachuu hedu nama Oromiyaa fudhachuu hedu isatu akkas jedhaa ture malee ilmi ilma gudeedaati ilma kiyya ilma keetii kan hayyichi jedheen maal nutti odeessaa turan maaliif qophaa'an lafa kana saamuuf hin qophooyne finfinnee haga Adaamaatitti waan proposaalii keessan galchine achin maaltu jira Oromiyaan eessa jira qabeenya kana warra qoodamuu barbaadeef qabeenya kana warra fudhachuu barbaadeetu Oromoon silaa ijji takka badde ijji lammaffaallee ammaa baddi ija lammaffaa balleessaniitiin jaarsaaf jaartii harkaa fudhachuu kan hedan rabbi ilma keenya nuuf fide tana mammaa koo hede sila bal'isee mammaakaa gaaf tokko ammoo gaafa waltajjii argadhe isaan biratti hin jedhaa. Qeerroo jechuun dargaggeessa jechuudha miti afaan Oromootiin. Miliyoona 6 diina godhatte eenyuun bushuufeti eenyuun bushina inumaayyuu immoo emerging generation leegaasiin dhaaba kanaa itti laffa'aa jirru itti laffa'aa turre eenyu kan itti fufsiisuu danda'u dargaggeessa kana lafaa dhufaa jiru leegaasii dhaaba kanaa nu irratti itti laffaane kana fuudhee deemu kana bakkee keessa keessee qaama wahiif laattee eenyu kallee jillee wannoo godhuu danda'u hin danda'amu humni kun humna akka salphaatti ilaallu miti. ለውጥ መጀመር በራሱ አንድ እርምጃ ነው። ለውጥን በተሟላ ሁኔታ ለማስቀጠል ደግሞ ሌላ ተደማሪ ጥረት የሚጠይቅ ነው። የጥረቱ ትልቁ ባለቤቶች እናንተ ወጣቶች ቄሮ isin dargaggoota qeerroo abbootii tattaaffii kanaati maandisoota haaromsaa kan taatan qonnaan bultoota jaarsolii biyyaa abbootii gadaa hayyootaa fi hunduu abbaa jijjiirama kanaati yeroon kun hunduu abbaa dhimmaa ta'uun jijjiiramaaf gahirraa eeggamuu kan ittiin ba'u yeroo seenaa qabeessaati kana dhugoomsuuf nagaa keenya haa eegnu sirna dimookiraasii keenyaa dagaagsinu misooma keenyaa haa ariifachiisnu imala kanaan hundi keenyaa kan ittiin boonnu biyya cimaa biyya badhaatee ijaaruuf walaatumsinu kanaaf yeroon isaa amma fuuldurri keenyaas ifadha. Abbootii gadaa abbootii amantaa jaarsolii biyyaa qeerroo gaachana Oromoo hundaa. Mootummaan naannoo Oromiyaa lafa albuudaa fi investimantiidhaan maxxantootaan saamame arraafuuchuun qeerroo irratti gurmeessuun hojiitti galchee hojjechaa jira. Qeerroon Oromoo hojii dhabaa ta'e
waldaa imaaxaan gurmaa'ee carraa uumameefitti fayyadamuun milkaa'es sirni beekamtii itti argatu gara sadarkaa itti aanutti ceesisuu mijaa'eeti jira. Baalee madda walaabuutti jaarraa 16ffaa gadaa Oromootu haarome. Arrammoo godina Baalee magaalaa Roobeetti qeerroon Oromoo waldaa imaaxaa gargaraan gurmaa'ee hojjetee milkaa'e gara sadarkaa itti aanutti ce'uun gadaa diinagdee qeerroo Oromootu haarome. Waltajjii seena qabeessa kanarratti mooteroonni qabsoo Oromoo fi Itiyoophiyaa kan dacheen Oromiyaa biqilchite argamaniiru. Hunda dura bara injifannoo faayidaa fi mirga uummata Oromoo kabachiisuuf qabsoo hadhaa'aa fi obsa fixachiisaan dhufe kana ummata Baalee gooticha hangafa kabajaaf jaalala kutannoo fi lammiif qabsaa'uu nu barsiisee onnee nutti hore daandii qajeelaatti akka baanu irree nuuf ta'e fuuldura dhaabbadhee dhaamsa gabaabaa dabarsuuf carraa argachuu kootiif gammachuu onnee irraa madde ibsuun barbaada. Baalee madda aadaa fi duudhaa boonsaa saba Oromooti. Galmee seenaa cululuqaa gootummaa ummata keenyaati. Lammiif qabsaa'uu, lammiif aarsaa kaffaluu, haqaaf jiraachuu, injifannoo galmeessisuuf dadhabuun maal akka ta'e ilmi namaa haa hafuutii gaarreen lageen baddaaf gammoojjiin Baalee dhiigni akka lolaa keessa yaa'e lafeen goototaa irbaata bineensaatti ta'e iyyuu afaan baasanii ni dubbatu. Nuti qabsaa'onni fi dhaloonni har'aa dhugaa ofiif falmachuu, haqa ofii irratti du'uu, amaanaa lammii eeggachuu, maqaan baduu mannaa mataan baduu wayya jennee saba keenyaaf falmuu qabsoo gootota Baalee irraa baranne. Onnee kumaan seenaa gootota Baalee irraa arganne. Daandii haqaa irra tarkaanfannee injifachuu malee injifatamuun fafa ta'uu uummata gootota kanarraa baranne. Sababiin isaas guyyaan akka har'aa tokkummaan Oromoo itti calaqqise wal jaalalaa fi wal kabajni hundee duudhaa Oromoo ta'e ifee akka ba'u haqaaf qabsaa'uun hagam akka ulfaatuu fi firiin isaa ammoo hagam akka mi'aawu seenaa gootota Baaleetu galaanuuf ta'e waan ta'eefidha. Uummanni keenya yoo roorroon itti hammaatuu fi rakkoon bulchiinsa gaarii isaan rakkisu otoo abdii hin kutatiin jabaadhaa isin waliin jirra jettanii abdii nutti hortanii akka haamileen fuuldura malee of duuba hin ilaalle nu jajjabeessitanii bakka dogoggorretti ammoo hanqina keenya nutti mul'isaa nu faana hiriirtanii guyyaa har'aatiin nu geessan galataa fi kabajaan isiniif qabu baay'ee olaanaadha. Oromiyaan lafa itti godaanan malee irraa godaanan hin taatu. Oromiyaan lafa kabajaan mataa ol qabatanii irratti hojjetanii qabeenyatti horatan malee lafa irratti miidhaman gonkumaa hin taatu. Injifannoon har'a gonfanne kun kan miidhaa kaleessaa itti dandamannu qofa osoo hin ta'in wal hubannee wal dhageeffannee wal bira dhaabbannee boru injifannoo dachaa akka galmeessisnuuf furtuu milkaa'inaa harkatti galfanne malee kan qabsoo keenya dhaabnee dugdaan akka ciifnu nu taasisu miti. Fuuldurri keenyi
ifadha. Yeroon itti aanu yeroo lageen keenya jallifnee qonna keenya ammayyeessinee gammoojjii keenya misoomsinee qabeenya diinagdeetti jijjiirree dorgommii gabaa keessatti galluudha. Yeroo dargaggoo keenyaaf carraa hojii bal'inaan uumuuf halkaniif guyyaa itti hojjennuu fi kallattii hundaan injifannoowwan bu'uuraa galmeessisuuf fuula keenya guutuu gara misoomaatti deebifnee gamtaan kaanee xiiqiidhaan itti sochoonudha. Waldaalee imaaxaa hojjetanii fakkeenya ta'an ceesisuun beekamtiin laatameeraa fi kun qeerroo Oromoo xiiqii fi seexaadhaan guutee hojiitti aanuuf honnachiisuudhaaf murteessaadha. Sirni guyyaa har'aa bakka kabajamoo Dr. Abiy Ahmed muummee ministeera biyyatti argamanitti gaggeeffamaa jiru kun gam tokkoon gootota misoomaa sochii misooma enterpiraayiziif maayikiroof xixiqqaa naannoo keenyaa keessatti hojii fakkeenyummaa olaanaa qabu raawwachuudhaan akka naannootti badhaasaa filatamaniif beekamtii kabajaa kennuuf kan qophaa'edha. Carraa kanaan gootonni misoomaa sochii misooma imaaxaa irratti hirmaattanii kutannoo cimaadhaan hojjettanii hiyyummaa injifachuudhaan bu'aa boonsaa galmeessistan har'a sadarkaa naannootti beekamtii kabajaa argattan baga gammaddan baga waliin gammanneen hin jedha. Akkasumas caasaaleen mootummaa gurmaa'inootaa fi dhaabbileen adda addaa ogeessonni misoomaa abbootiin qabeenyaaf walumaa galatti deeggartoonni misoomaa imaaxaa seektara kana milkeessuuf hojii fakkeenyummaa qabu raawwachuu keessaniin beekamtii kabajaa argattanis baga gammaddan baga waliin gammanneen jedha. Mootummaa naannoo Oromiyaa eega haaromsi gadi fagoo jalqabee as rakkoo hojii dhabdummaa dargaggootaa karaa tarsiimaa ta'een hiikaa deemuuf sochii gaggeessaa jiru keessatti seektara enterpiraayizii maayikiroof xixiqqaa daran bu'a qabeessa gochuuf babal'isuuf yeroo kamiyyuu caalaa hojjechaa kan jiru yommuu ta'u bu'aan gama kanaan galmaa'aa jirus abdii qabeessa ta'aa dhufee jira. Gama kanaan sochii misooma enterpiraayizii maayikiroof xixiqqaa naannoo keenya keessatti har'a waldaaleen 1,127 kanneen kaapitaala qarshii biliyoona 1,283 horatanii fi miseensota gara 50,000tti dhiyaatan qaban gootota misoomaa waggaa kanaa ta'anii beekamtii argachuuf gara sadarkaa abbootii qabeenyaa giddu galeessaa akka cehan taasifamuuf baay'ee kan nu jajjabeessuu fi seektara kana daran cimsuuf caalmaatti kan nu onnachiisuudha. Gochi kun waldaalee hafaniifis fakkeenyummaa olaanaa kan qabudha. Akkuma jaarraa 16ffaa irras haaromsa gadaarra jirra. Seenaa biyyattii keessatti baalli biyya geggeessuu fudhannee haaromsa haqaa Itoophiyaa keessatti mirkaneessuuf ilma abbaa gadaa ta'uu keenya yeroo hojii qabatamaadhaan itti mirkaneessinuudha. Imalas yeroo itti eegallee jirruudha. Kanaaf agarsiistuun uummata Oromoo keessaa ministeera muummee ta'uun baallii kan fudhatan Dr. Abiy Ahmed jaalalaa fi tokkummaa labsuudhaan waadaa seenuun hojii isaanii kan eegalan nagaa buusuuf araaratu waa hunda dursa jechuudhaan. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed eegga gara aangootti dhufanii Oromiyaa keessaa hambottaansuudhaan imala isaanii gara godina Baaleetti fuulleffatan. Imala sirriidha. Goonni haaromsaa kun bakka goonni Oromootti margee fi ittis wareegame daawwachuun dirqama seenaati. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed qondaaltota mootummaa naannoo Oromiyaa fi hawaasa godina Baaleetiin simannaan akka aadaa Oromootti taasifameeraa fi ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed hawaasa bayee isaan simateef haasawaa seena qabeessa taasisaniiru. Akka Itoophiyaatti guyyaan har'a guyyaa goototaatti kabajnu waan ta'eef Baalee biyya gootaa keessatti
sagantaa akka biyyaatti kabajnu kanaaf bagattiin nuun ga'e jechuu barbaada. Gootota yaadachuun biyya gootaa gaafa ta'u ayyaanichi dachaa waan ta'uuf baalee biyya gootaa keessatti gootota Itoophiyaa yaadachuun ayyaana kana ayyaana dachaa nu godha. Kabajamtoota abbootii gadaa, abbootii amantaaf jaarsolii biyyaa, kabajamtoota uummata godina Baaleef magaala Roobee, qeerroo gaachana dhala sabaa, guyyaarraa iddoo seena qabeessa eenyummaan keenya har'aa akka gaalee bosonaa keessaa harkifamu ka'umsa babal'ifannaa uummata Oromoo kutannoo lammiif wareegamuu xiiqii aantummaa sabaa iccitii obbolummaaf bakka qaanqeen qabsoo siyaasaaf hundee gaaddisa odaa biyya Nuurannaa Huseen biyya Soof Umar dachee Oromoota hundaa dachee Oromoota hundaa kan taate godina Baalee magaala Roobeetti argamuu kootiif gammachuu natti dhaga'ame isinii ibsuun barbaada. Aarsaa boonsaa qonnaan bultoonni Baaleef uummattoonni biyya keenya kaffalan gootummaa gootni kan akka jeneraal Waaqoo Guutuu, koloneel Aliyyi, Haji Adam Saaddoo, koloneel Huseen Buneef lakkoofsaan waamee xumuruu hin dandeenye kan itti wareegamaniif garbummaa hiddaan buqqifna dadhabnu ilmaan itti guddifan jedhanii qabsaa'anii gochaan jijjiramee gabrummaan hiddarraa buqqaa'ee bara Oromummaan gaaddisa biyya guddaa yeroo itti ta'e ummata addaaf safuu isaatiin boonu miidhaan kaleessaa akka hin deebine har'a lammii isaa gaachana abdii saba isaa ta'ee egereefaa mul'isu kana gidduutti argame jaalalamummaa onneerraa maddeen anaa dhufu jechuun na simattan anis anaan yaa qomoo koo jechuun barbaada. Seenaan goototaa faarfamuu hin qabaata. Haa ta'uyyuu malee seenaa isaanii faarsuu qofa odoo hin taane seenaa isaanii irraa barachuun gootummaa haaraa uummachuu nu barbaachisa. Wal dhaga'uu akka Haji Adam Saaddoo iccitii qabachuu danda'u waliif obsuu wal gorsuu aangoota walaanaa dhage'uu qajeelcha irraa fudhachuu yoo kana gochuu dandeenye qabsoo abbootiin keenya taasisan shakkii tokko malee galmaan ga'uu dhaloota nu booda dhufus bilisummaa walqixxummaa obbolummaaf badhaadhina dhaalchisuun hin danda'ama. Warri Baalee ofii hagabuu bulanii kan nyaachisan kan bishaan gaafateef aannan nama hunnachisan biyya arjoominaan beekamudha. Oromoon roorrootti hammaates giddugala biyyaarraa Baalee doo isaanii turte. Yoo saannateef gaarreen Baalee yaadan gaaddisa tokkummaa keenya odaa roobaa gonkumaa hin dagannu. Sababni isaas nu warra gadaan bullu waan taaneef. Arjoomina, jaalala, wal hubannaaf wal dhaggeeffannaa, waliin jiraachuu dhalee dhaloota keenyaaf dabarsinu har'a nu bira darbee
fooliin milkaa'ina isaa gurra addunyaa hunda gahee jira. Sirni gadaa keenya cencala hammattummaa fi heddumminaati. Sirni gadaa keenya jaalala nu barsiise. Yoo oromummaan waliin jireenya jennu kan jechaaf jedhamu qofa osoo hin taane guddifachaan ormallee aantee dhiigaaf lafee godhachuu, hammachummaaf moggaasaan firoonfachuu, ilma boojuuf diina firaaf dhiiga aantee taasisuun ilma barcumaaf ilma miti waa ofii qaban qooddatanii fayyadamummaaf mirga guutuu Oromoo qabu gonfachiisuu ofiifuu ni dubbata. Dubbii dhaloota onnachiisuu fi gootummaa yeroon gaafatuuf kakaasu dubbatan ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahimad. Imalli irra jirru gama tokkoon karaa ijaarameen socho'uudhaan humna gahaa horataa deemuu kan gaafatu yommuu ta'u, gama biraatiin immoo qaamni hundinuu ergama fudhatee amantaa guutuudhaan raawwachuuf kaayyoo waliiniif abboomamuu kan barbaadudha. Kana jechuun heddumminni yaadaa fi ilaalchaa hin jiru jechuu miti. Heddumminni ilaalchaaf siyaasaa akka eegametti ta'ee dhimmoota bu'uura faayidaaf dantaa uummata keenya mirkaneessan irratti waliigallee hojjechuun baay'ee barbaachisaaf murteessaadha. Oromummaan waliigalan alaagalan nu barsiise waan ta'eef. Akka aadaa Oromootti kennata nyaachuun salphachuudha. Biyya jaallannuuf hawwinu tana argachuuf meeqatu maqaaf maqaa itti dhabe. Kichuu kumaatamaan lakkaa'amutu karaa irratti hafe. Gaaddisa aboo hirkoo dhorkee godoo ayyoo baay'ee qabbaneesse. Hedduutu itti wareegamee nuuf dabarse. Dirqama seera uumamaa ta'ee dhaloonni walharkaa fuudhiinsa ergama biyya ijaaruuf itti fufsiisuu nu keessummeessa. Quxusuun isa kaleessaa hangafti hojjete irra dhaabbatee fageessee ilaaluudhaan tarkaanfatee yoo milkeesse eebba bara baraati. Kan hawwinu milkeessuudhaaf hojjennus kanumadha. Quxusuun calqabbii gaarii hangafti isaa dagatee imaanaa nyaatee yoo dhaabbate abaarsa umrii guutuudha. Kun ammoo balaaleffannaan osoo hin taane boqonnaa malee hojjechuudhaan kan baraaramu danda'u waan ta'eefis hojii dhabdummaa hambisuu dargaggeessa keenya biyya kana keessatti abdii egeree akka qabaatu gochuu hojii keenya isa duraaf hangafa akka ta'e irra deebi'ee qeerroowwan keenyaaf mirkaneessuun barbaada. Qarreewwan keenya rakkoo irra baqachuu hin qabdani hin dandeessanis akkuma aarsaa qaqallii kaffaltanii waan hedduu jijjiirtan rakkoo dinagdee bulchiisa gaarii yeroo ammaa mul'atus harka wal qabachuun jijjiiruuf akka waliin hojjen waamicha koo isiniif dhiyeessuun barbaada. Jaarraa 16ffaa keessa Oromoon Booranaaf Baareentuu kan laga gamaaf gamanaa walitti qabamee seera tumatee imala wayitii eegales eebbisee waan jalqabeef ni milkaa'e. Karaatti gufuunii nu rukunne hamtuuf maltuun dhaabuu hin dandeenye. Oromoon madda walaabuu irratti wayitii sirna haaromsa gadaa gaggeesse. Abbaa gadaa, abbaa mudaa, foollee, dabballee, haadha siinqee fi haadha golaa mariisisee tokkoomse. Bakka seenaa akkasii kanatti
gamtaadhaan murteessee kan injifate har'as akkuma kaleessaa waan tokkoomuu eegalleef injifannoo galmeessuu jalqabneerra. Injifannoo arganne kan jalqabaati malee isa xumuraa waan hin taaneef imalli keenya gara fuulduraa tokkoomuu jaallachuu fi hammachuu qofaan kan milkaa'u ta'uu hubatamuu qaba. Amma ifa dukkana duuba arguuf furtuu ishee argannee jirra. Itti gaafatamummaa har'a nu harka gale yoo ittiin hojjenne carraa seenaa dhalee dhalootaa ittiin jijjiirrudha. Of dagannee dhiichisa keessa yoo turre immoo hirriba dunquuqquu maleetiin nu garmaamtee afaan qarree kufaatiin nu geessi waan ta'eef qabsoon amma nu eeggatu kan kana dura caalaa tooftaa addaaf hoggansa bilchina qabu kan gaafatu ta'uun isaa hubatame waadaa ummata biyya keenyaaf galle milkeessuuf imala jijjiiramaa eegalle itti fufsiisuuf akka waliin taanee tumsinu kabaja guddaan isin gaafachuun barbaada. Hawaasni godina Baalee akkaatuma aadaa Oromootti bifa aadaa bu'uureffateen hoogganaasaa kabajaan eebbisee geggeessee jira. Gootonni kaleessaa dhiigaaf lafeedhaan Oromoof Oromiyaa utubanii Itoophiyaa wabii ta'uudhaan nutti dabarsaniiru. Dhaloonni har'a jirrus seenaa boonsaa abbootiirraa dhaalle kunuunfannee seenaa haarawaa yeroon barbaadu galmeessuun dhaloota itti aanuuf dabarsuun ciminaan hojjechuu gaafata. Akka warra abbaa gadaa biyya bulchaa jiruutti yaaduun hojii qabatamaa seenaa keessatti yaadatamu hojjechuun yeroon isaa amma.